Ina dubbiste hamtuurraan hedduu ifi fayyadamee uummata fayyadu namni ateetu abata karaan badu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyya ashama harka fuunee jirtu yoyya babaaro isinin jennee jirra. Hordoftoota jabbootu warri jabbootuuf subscribe godhaan affeerraa keenya. Okay, guyyaa har'aa maal qabatti jechuun keessaniin ol aappii shabakaa bilaashaa talaysiisu baga gammaddan isiniin jedha. Warroonni biyya garagaraa keessa jirtan kan Dubai jirtan kan Suudii jirtan akkasuma kan Bahareen biyyoota Arabdoota keessa warri jirtan hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jedha. Aappii shabakaa bilaashaa akkasuma Siimii irratti isiniif dalayduu isiniif qabadhee dhufe. Aappiin kun aappii gara 6 oliitu jira, gara 10 haga 10tti jira. Aappii kanneen keessaa aappii 3 isiniif fidee dhufa. Aappii 3 san Play Store keessa seentanii gadi buufattanii waan baay'ee nu fayyadaa jirudha. Namoonni hedduun ani shabakaa dhabe jedhee rakkatee waa hedduu tayaa jira. Jalqaba irratti aappii gadi buusnee ilaallaa. Play Store keessa seenaa. Jalqaba irratti qubee paa irraa tuuxanii tuuxanii Primes VIP ka jedhu kana gadi buustan jechuudha. Jalqaba irratti isa kana ku'imoo jechuudha kan bifa wanta jaldeessaa fakkaatu jechuudha. Okay, ani waan buufadheef open jedha. Isin immoo install gootanii gadi buufattanii. Okay, isa lammataatitti tarraa inni lammataa aappiin isa lammataa maal jettanii barreessitanii. Okay, na hordofaa kadhasudhumatti warri garuu warri jabboodhaaf subscribe godhaa isiniin jenna. Okay, aappiin inni lammataa taa'uu naanaa L ka jedhu kana gadi buufattanii isa kana jechuudha. Mallattoo kana gadi buufattanii open jedha waan gabbuufadheef isin immoo install gootanii gadi buuftanii. Inni sadaffaan isa sadaffaa gadi isinii buusnaa. Na hordofaa seera na hordofaa irraa baradhaa itti fayyadama. Biyyoota hunda keessatti ni fayyadaa jechuudha. Okay, inni sadaffaan qubee okay isa kana jechuudha. Aappanaa taa'uu NNAL ka jedhu kana. Okay, isa okay dhiifama irra deebi'a. Isa sadaffaa kana irra deebi'a. Qubee gugurdaa barreessitan. Qubee gugurdaa jechuudha. Qubee gugurdaan barreessitanii isa kana jechuudha. Kunoo aapanaa'e jettanii itti barreessitanii search godhattanii gadi buufattanii install godhaa. Ani waan install dura godheef isin immoo install godhaa gadi buufadhaa. Amma gara itti fayyadama isaa deemna. Gara itti fayyadama isaa. Okay, na hordofa hanga isa dhumaatitti isiniin jedha. Galatooma. Aappiiwwan hedduutu jira. Aappii gara 10 oliitu jira. Garuu kan seeraan fayyadu, kan sirriitti fayyadu isaan kanneen. Kan kana caalallee fayyadu ni jira. Yoo isin viidiyoo kana jaalattanii like, share, subscribe gootanii seeraan daawwattan aappii kurnanuu isinii fide bakka tokkotti isin agarsiisee yoo tokko isin didee tokkoon fayyadamtan, yoo tokko isin didee tokkoon akka fayyadamtanii yeroo dheeraatti fayyadamtan isinii fidee dhufaa jechuudha. Okay, gara barnootumatti deemna. Kallattiin gara itti fayyadama isaatti yoo deemne tokkoffaa isa kana ilaalla. Okay, dhiifama jawwalaan irraa qaba waan ta'eef aappii banaa jira waan ta'eef isa ofirraa cufaa kanaan fayyadamaa jiraan amma. Okay, isa ofirraa cufaa tartiiban isin agarsiisa. Na hordofaa. Tokkoffaa irratti kana isin agarsiisa. Okay, kuni jalqaba irratti yoo isa kana gattuutan kama jalqabaa kana irratti deebiftan out select service jedhu kama jalqabaa irratti deebistanii eegasii cimdii isa lammaffaa tana tuutanii isa isin ka barbaadan irratti deeffattan laal. Inni zeenii kaasa jira, jawwiyya jira, mobaayilii jira, lebaara jira. Kan barbaadan irratti deeffattanii jechuudha. Ammaaf zeenii firii kana irratti deebisee ilaala kaane. Zeenii firii kana irratti wajjin deebinee zeenii firii irratti deeffadda yookaan mobaayilii firii irratti deeffadda. Bilaasha isinii dalaga waa takka jechuudha. Waan rasiida takkatti guutii maal takka isin hin gaafatu bilaasha. Yoo barbaadan immoo kan yoo mobaayilii itti guuttan itti fayyadamtan aappii kan irratti isin agarsiisa. Kanaaf fakkeenyaaf itti banee isin argisiisa.
kunoo laalaan kunoo hojjetee jira connect successful jedha kunoo gubbaa kanarratti ol ba'ee jira mallattoo isaa akka gubbaa kanaan argitan jedhee yaada amma naa dalagee jira waan barbaaddetti fayyadamuu danda'a YouTube TikTok Facebook Instagram waan hunda isin social media waan ta'e hunda isin dalagaa okay kalammaa taatee ammallee kan isin irraa cufee kalammaa taatetti isin dabarsaa hanga isa dhumatti na hordofa okay kalammataa isa tana jechuudha inni kuni carraa guddaa qaba inni kuni garuu saffisa hin qaba dafee irraa bu'a dafee waan irraa bu'uuf dafee irraa bu'a malee yeroo dheeraa fayyada inni kuni jechuudha yeroo dheeraallee fayyadaa ture garuu dafee irraa bu'a jalqaba irratti maal keessa seentanii osoo starting godhin kunoo mallattoo tana tuuytanii biyyoota keessaa filattan amma fakkeenya warri Saudi ani Saudi jira waan ta'eef mobaayilii 60 kuni mobaayilii 60 warra siite 60 guuttatte ka 60 irratti deeffattaa sawaa akkasuma irratti deeffattaa zeyni lebaara mobaayilii jawwiyyaa shari'aa Saudi keessa jirtu hunda ol yaaftanii keessatti ka barbaaddan irratti deebistanii ammaaf garuu waan Saudi jiruuf warri Saudi jiru irratti deebisaa warri biyya birallee yoo barbaaddan yeroo biraa ka isin irratti fayyadamtan isinitti himaa garuu isin warri biyya birallee kan hunda keessa deematii irratti deeffadhaa firii irratti deeffadhaa firiin biyya hundatti dalaga waan ta'eef okay eegas immoo hojjechiifnee ilaalla mitiiree hojjechiifnee ilaalla okay aappii obsaan eeggadhaa asirratti isinii qottora kunoo qottorutti jira hojjetee jira jechuudha kunoo qulfii qaba kun qulfii mataa gubbarratti isinii ol baya stop yoo jedhe amma dalaguutti jira kunoo asitti qottoru jira stop jee waan barbaaddan irratti fayyadamuu dandeettanii jechuudha argitan jedhee yaada inni qulfiin isaa mataa kanarratti ol baya mataa kanarratti qulfiin isaa ol baati isa stop jedhee naan dalagee jira kunoo qottoraa jira jechuudha okay ammallee sarara ofirraa cufee isa itti aanutti deema inni itti aanu Hey, it's Adam from StreamYard. We have an exciting new feature to announce. Okay, inni itti aanu kana jechuudha kan amma yeroo ammaa itti fayyadamaa jiru kan amma yeroo ammaa ani itti fayyadamee irraa fayyadamaa jiru jechuudha jalqaba irratti garuu wanti kun akkanatti isiniin dhufu an akka ammaan fide kanatti isiniin dhufu akkaataan inni isiniin dhufu jalqaba irratti yeroo isin qabbuustan paaswoordii isiniin jedhee bakka lama isinii kenna gara olaanutti lakkoofsa tokko guuttanii gara gadhaanutti duwwaa guuttanii jechuun isin bakka sanitti jechuudha bakka sanitti gara olaanutti tokko guuttanii gara gadhaanutti tokko guuttan ergasii immoo kallattimaan bakka kana isin fida bakka kana yoo isin fida jalqaba irratti bakka kana gadhooytanii yoo inni tokkoffaa kanarra jiraate kama tokkoffaa kanarra dhiiftanii inni kama tokkoffaa kanarra dalagaa inni lammaffaa kana biyyoota isin filachiisa biyyoota kanneen keessaa kunoo isin ka barbaadan irra deeffattanii Iraq zeen jedha biyyoota tokko dalagaa biyyoota hedduun dalagu inni irra caalatti Saudi sirriitti dalaga takka irratti bantan taanaan aappiiwwan kunniin takka irra bantan taanaan irraa gadi bu'u boora san bichaadha kan irraa gadi bu'u malee kunniin lamaan akka layyuutti irraa gadi bu'u jechuudha egaa isin isifattan fakkeenya warri birrii 39 guuttattanii keessaa qabdanillee kunoo ka birrii 39 asin jira warri birrii 60 keessaa qabdanillee ka birrii 60 kunoo as jira irratti deeffattanii ala xulii isinii dalagaa jechuudha warri zeenii qabdan immoo bilaash isinii dalagaa sirratti kunoo firii zeen firii ka jedhu jira ka jalqabaa sanirra keettan zeen firii ka jedhu ka jalqabaa kanarra yoo keettan kallattimaan isinii dalagaa jechuudha okay barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa warroonni jabbootu subscribe godhaa like share godhaa waliin gaafa facaasa hanga barnootatti deebinutti waliin nuuf furaa okay dhiifamu wajjila akkamitti dalaisiiftanii isuma kana gattuuytanii yeroo isa kana gattuuytan inni isinii qottoraa jira kun on yoo jedhe dalagee jira firii irrattis ta'ee warroota 30 mobaayilii 39 warroota mobaayilii 60 hundarratti kun amma dalagee jira dhibbaan dhibbatti amma kun yeroo hunduma isaan fayyadama waan ta'eef galatoomaa isiniin jedhaa asumaan viidiyoo kana like share godhaa subscribe godhaa waliin gaa isiniin jedhaa galatooma aappiin kun aappii jaalatamaadha aappota hedduu mo'atee jira itti fayyadamaa isiniin jedhaa galatooma hanga barnoota biraatti walitti deebinutti anjabbootu subscribe godhaa خيرين دبستي هم ترانيدو
ifii fayyadamee uummata fayyadu namni ati eeytu